Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirtu hordoftoota kiyya shamarra kunuun amantii biroo amantaa haadha sanii nagaa qabdu nageenya badhaadhaa sanii jedha. Inni nagaa alhamdulillahi har'a kan uumaan qabadhee sanii fi ismaalee jirtu caaltuu akkasitti argitanii jirtanii taarikii waan hin gadhiisanii jirtanii maaliifi في الراديو بتاعتي في السعودية دركم بتجوز كمان هذه في سوبريتية أتوم دي سوبريتية أنا سأكش مرات كنت بكويتني لما بوسي سوي تيجي ما براتي ما كتير سنجي ما لي دبرتي ده دراني عتة نتي دعامي بكسي بوتن ولاد بكسي دبرتون ما في سنتي دعام أرجعتني جرتني فيديو سبت ترتي ما لي في جنان يرو دبرتي براتي نيات والقو قرشان أرجعتني جرتني ما لي في أتو دوست هذه دبرتين كمان دوست هذه أبا مناكي دبرتي تكوجين تاي حلال ساكنتان تقبليتي ساكنتان يو إني نياتا قرشة ما تسكتقم ما تتفكر هني نافتو هني نافتا سكيس هلبلو جيجو لكي سكي بنافو متي كي سكي تسي قبطها جيجو ني بينا ول بينا دبرتوني مالي بجنان أكا قرصات التمو مكتاري فون لنجيجو بربادو هذا مناكي منكيتي دائما كي وجنين تدبرتي برانياتا يو قرشيتو ستي لقاو يسيفيات جدي بر مالي بسيلنا ميديا درقو فيديو كان لي أرقتي وان كانوا أرجتي حاجة متلقى ما جبت إسيفيات دوبكسي سامبوتي وصو إسي وانا كنا قوتي ما تسلقى مرجنان جعلتون انت لك بجاك عبدولا انت لسفو بيتولا والله أنا باقي قرانياتي بقى كوبوليتي تياتي تيجيشولا أتي دراما أفو يوكا قوتو تاي وانا كنا إسي قلبي إسي نيج أبسا جيشولا قلبي إسي جابون ينقول مالك جنان دوبرتي لا أبوليتي كي كنتين أبوليتي كي تاتي أبوليتي كي كيسا سينا لمنا كيتي نمو لالتين قبدو أكانت بمن جسيته هم بوتو جيشود ودوي تنفسم قوما على الشمار كما ماري جدن سني جالتين أو قوما نكما جدن سني قدتو كدو سقول أمالي إسي اللي قدي أكان إسي بوتشيسه إتوما جواتي جنان بوتي مالي كاميرا أفوت سلام بوتو توري جيشود أنا كسي ديرون ديكين دوبرتي هذا مناكي سمنا كيتني هذا مناكي سن إسني قالي إسني فلالا إسني فواهن دكيسن يو قبضتني دوبرتي براوجين بشرنا نديمتن يا تقرشتن ما الفكات ما الجد أمار يوم معكم قص بقص قلال باي قرو تهدالجن وما الجد أن هكذا أن تفكاته كل الرا صوت مسوتان قرجاجو تيتي جيرامتي جودا نمني ساكو مسل صوت مسوتان هر ايو سيقته نمو تو كجار سيقته برمو هي جته كل فتچود haga afanke gurra gawt gafa kolfite boodammo akkas maalif egaa gurshaan dhufe bormo waan biraat raawwatamaa jiraadha siina macaaltu yaadisi keessatti ana duraayyuu waan dhukate mistiraan dhukate wiitu jira jetti yaadu dandeessi sini gale kanuma duraayyuu adaan jireenya kiyya taphataa jira jechuu dandeessi maalif
nadhoysaa waan biraa irra jira jechuu dandeesse. Uf duraafis sin amantu akkasiin sin amanne gochaa jirtaa jechuudha. Inni akkasii caaltii atis hin booyne kabajaa qabdii caaltuun. Dhiironni keenya keessattuu dubartii isin kabajju. Wallaahi dubartootaadha mana isin kabajjuu argattan. Ala isin laalti qalbiin maaliif akka ta'e hin beeknu. Akkasii rabbi haa qajeelchuu. Isiniin jedha kun maaliif akka ta'e garuu hin beeknu. Akkanatti boo'uun isii dhugaa baay'ee nama rare. Akkana boo'uun isii baay'ee na dhagahame dhugaa rabbi. Dhugaa rabbi waanuma jabaate isii bochise malee wanni kuni. Waan qaldiitii miti jechuudha. Akkuma argatan kunis waan qaldiitii miti. Isinii galee sirrii miti waan akkanaa. Obboleeyyan keenya dhiiraa haadha manaa keessan mana keessanii dubartoota biraa wajjin shaashaa jechuu kan nurraa dhiisaa isiniif hin eeyyamu. Dubartiin kamiyyootis dubartiin kamuu hin eeyyamin. Dhugaa siin jedha hin eeyyamin. Xiyyiitii itti darbadhu. Sin fayyadu. Kana taanaa shaashaa jechuu jammarraan alaala sin fayyadu siin jedha. Yoo xiyyiitii itti darbatte malee gizimaan. Akkasii siin jedha obboleeyyan kiyyaa maaliif? Nama dhagama dhugaa rabbi. Boo'ichisii kudhaan natti dhagame gama kiyyaa. Taarillee garuu nama akkanaa sin fakkaatu. Yooma diraamaafuu waan isin jettu ilaaluuf viidiyoo kanas ka hojjetu ta'e. Isii garuu qalbiin isin cabdii dubartiidha. Beekamaadha. Nuti dubartii lafattu waa shakkina. Ija keenya yoo argine immoo dhugaa ta'uu isaa mirkaneeffannaa jechuudha. Dhugaa yoo ta'uu baate dhuga jennee mirkaneessina waan san jechuudha. Annaa akkasii isiniin jedha obboleeyyan kiyyaa dhugaa rabbi garaana nyaatte hangama kiyyaan caaltuun garaana nyaatte. Maaliif odoo diraamaa maafuu hojjetame viidiyoon kun hagana bu'uun isiitu garaa nama nyaataa jechuudha. Haadha daa'imaati. Daa'ima qabdi. Inni ati abbaa manaa kiyyaati jettee amantu. Yoo inni abbaan manaa kiyya alaa galaa bakka hojii deemee yoo inni ture maal ta'inaa jettee qalbii yoo si baddu deebitee immoo waan akkanaa yoo argitu gizee biraallee odoo inni rakkatee bakka rakkoo jiraate inni waan akkanaa dalagaa jira jetta malee waa rakkateetiin irraa ture jettee hin yaaddu jechuudha. Keessa keetii haqama. Wanti duraan gaariin duraan isaaf yaaddu sun si keessa diilettaa jechuudha. Sammuu kee keessatti waan biraatu uumamaa deema. Sammuun kee waan biraa yaadaa deema. Sammuun kee waan badaa argite san caalaa waan badaa itti dabalaa yaadaa deema. Akkasii isiniin jedha obboleeyyan kiyyaa hundumaafuu warroonni shamarran taatan maal jettan? Inni naaf nu jedha barreessaa jalatti oduu isin taate osoo isin abbaan manaa keessan dubartii biraa wajjin nyaata afaan wal kaayuu isaa yoo argitan maaltu isin dhagama? Eenyu yoo ta'e sana fi dayyuu see yoo taate malee isin kamiyyuu ibiddatti qabsiiftiin isiniin jedha. Dubartiin kamiyyuu dubartiin hinaaffaan isii har'aa miti duraanuma jira. Sahaabotuma duraanii keessan jira. Har'aa dhaloota keenya keessaa miti. Isinii galee dubartii hinaafuun beekamaadha jechuudha. Harkaan afaan wal kaa'uu dhiisiitii yooma ijaanuu walii gallallaale haga hinaaftan ni beektan. Kanaaf immoo kanaan taasifamne hin beeka. Isa kanaaf immoo akka caaltuu daggaftan akka isii deeggartan abdiin qaba. Isiniin jedha obboleeyyan kiyyaa nagalatoomaa waan natti dhagahame gama kiyyaan baay'ee na dhagahame isinmee yaada keessan barreessaa. Yaada keessan barreessaa milaala. Waan isin dhagahamu odoon akkana isinirra ga'e odoo si taatee akkam goota akkam taata ni boottamuu ni iyyitamuu ni maraattamuu isa maraachitamuu akkam taata. Naa barreessaa asuma jalatti ishee isiniin jedhaa isin jaaladha isin kabajaa nagaa naaf tura.